Gabaree keenyallee eenyu Shimallis moo Xaqilaay Ministeerii eenyu maqaan isaa kana Mee isinii urga dhalattanii asii ijoollee meeqa horattaniittu? Ijoollee 5 bichaadha. Umrii kana keessatti ijoollee 5 jechuudha? Eeyyani. Haadha warraa meeqa qabdan? Hin qabuuyyu. Keessaa buutan ree ijoollee 5 Maalas hin jedhe makoo firaashii irratti darbu osan. No. Firaashii irratti bichaa darbu. Mee isinii yeroo dargaggummaa keessaniitti chiikiin jirti? Akkam maal jechuu barbaaddeet ilma koo? Chiikii kaa amma chiikii jira. Ana qallaa salaalee gonjoboo shaaqaa buna. Maal jechuu barbaaddeet? Chiikiin beektanii chiikii yeroo keessan hin jiru maaliif beektan isin? Dhugaa qabdani garuu maal jedhama yeroo san qashtii jedhama? Akkasin jettu ilma koo. Qashtii san jedhame. Wanni sunuma jirti giyyee keenya sanillee. Maal ijoolleen zamana kanaallee duriyyee taatanii waan akkanaa kana nama gaafattu. Maal goona? Barumatu godhe. Wama jiru kanarraa mee durii wanta akkanaa hin jiraa jenneeti mee sanuma gaafachuu barbaanneeti malee waan biraaf miti. Giyyee keenya uma jira. Akka ammaa kana maal inni? Akkuma ammaa kanatti. Kana laaltu kan kana kan namaan adhaa walitti ijoollee baargama jirtu kana ijoollee teenya tana. Eenyu maqaan isaa ijoollee teenya tana. Caaltuu magartuu faa kan ilaal daadda isaan keenya tokko faa maali maqaan isaa iimuma kana iimoo biimoodhaan kana. Laale caaltuun diyallee magartuun diyallee. Birqeen illee sima. Kanama gorgorti kanama galgal ijoollee karma dhiisaan jedhaani. Naadha ga'uu didan ilma koo maanuma jedhaa wanna kana. Amma jijjiirama kana ittiin gammanneesi yeroo keessan amma namni wal arguudhaaf farda yaabbatee guyyaa meeqa deemee gaara meeqa ceeti amma yeroo takkatti guyyaa takkatti akka barbaadan bakka barbaadan ta'anii wal arguu danda'anii namatti hin tolu. Gizee keenya hojii ilma. Maaliidhaafi? Maaliidhaaf hoo jette? Gizee keenya farra yaabbatte farri yoo ajjeese nama tokko ajjeesa. Amma gizee ammaa namni ilaali darzanaan dhumatu jira namni qeletti dhumatu jira mata. Kan yaabbatanii deeman kana biskiliitiidha moo konkolaataa kana? Dhoqdhoqqee jettamu maal inni kan gommaa 5 tokko makiinaa. Siinotiraakii. Laali kana faati laala amma gizee takkaan nama fixaa jira. Gizee keenya hojii laal gizee keenya hin turra malee namni hin du'u. Amma namni laal dhumatutu jira namni laal akka malee dhumatu jira. Mee kanatti aansee wanti isin gaafachuu barbaadu haalli jireenya hawaasummaa yeroo kanaatii fi yeroo keessanii san yeroo dargaggummaa keessanii san akkami garaagarummaan isaa? Haalli sun keenya wayyaa gengizee keenya wayyaa. Amma mee yeroo kanatti shamarran keessaayyuu dargaggoon jedhaman kunniin janjanaa waan jedhamu kana jira janjanaan hin jira yeroo keessan. Akkam? Maal jechuun ilma koo? Jechuun janjanaa amma haasawa walitti haasaan tokko jira beektanii janjanaa ka jedhan tokko. Haasa'uun kan gizee keenya sanillee walumatti naasofna. Keechan kun amma baay'ee babaasee ilma koo. Mee amma keessumaayyuu namoonni yeroo gaa'ela godhachuudhaaf walitti dhufanuu dura wal janajjanu yeroo keessan akkam ture? Gizee keenya akkuma abjuu kanatti ilaali. Maal asin jedhe ilma koo firaashuma irratti wal argu osan. Firaashuma irratti bichaa wal argu. Akkuma abjuuti jechuudha. Akkuma abjuuti jaalallee yoo san jira jaalallee yoo san jira. Gizee keenya ijoolleedhaan bar sangaa qalannee nyaanna osan. Amma keessumaayyuu jireenyi qaala'ee namni tokko dhiirri tokko dubartii takka fuudhuudhaaf baasii guddaa keessa seeneeti. Mee amma isin mootummaa ammaatii fi mootummaa duraanii akkamitti ilaaltu? Kan duraanii akkamitti akka ilaallu ilma koo yoo san ilaali. Televezyiinii illee hin jiru. Yeroo keenyatti. Amma televezyiinii ilaallaa kan ammaa kana. Mootummaa duraanii kan argitanii beektanii ijaan? Uffata ilma koo maal jechuu heddeetti. Takkaayyuu arginee hin beeknu siin jedha. Akkuma argine sanitti ittiin bultan jechuudha. Akkuma nagarre sanitti ittiin bullaa laale akkasumatti malee nagarre. Kan ammaa laale Xaqilaay Ministeerii keenya. Xaqilaay Ministeerii keenya ayabadii moo abadii jettasani? Abadii isa wayyaa abadii kana shaggaa fakkaata mishumanni suni. Gabaree keenyallee eenyu Shimallis moo Xaqilaay Ministeerii eenyu maqaan isaa kana Oromiyaa san? Mee isinummaan jira? Eenyu Shimallis noo? Isaanuma.
Isa isaaniillee ilaali mangistii keenya ilaali mangistii keenya baay'ee cimaadha. Xiqqoo cimaadha sirriitti baay'eedha. Mee isin urga dhalattanii asii ijoollee meeqa horattaniittu? Ijoollee 5 bichaadha. Umrii kana keessatti ijoollee 5 jechuudha? Eeyyanii. Haadha warraa meeqa qabdan? Hin qabuuyyu. Eessaa fuutarree ijoollee 5 muluu? Agasilaa naagariitu mangeeti. 97 keecha. Ijoollee ilaalii 5 manumatti arge firaashii irratti. Osuma haadha warraa illee hin qabne ijoollee 5 argattan jechuudha? Laala maal isin jedha laalli dargii keecha asii gara samaraa kana deemneeti. Mangistiin kololeeli Hayilamaariyaamii qufanii. Yeroo san gaafa galluu algamarratti arge ijoollee 5 firaashii irratti ganama nuun ka'u. Ijoollee 5 yeroo tokko. Kan maqaa ishee naan jettu bicha arge ilma koo. Maal jettan? Kan maqaa ishee naan jettu nan argee siin jedha. Way baay'ee namatti tola. Namni ifaajee xaaree baasii meeqa keessa seenee ijoollee tokko iyyuu argachuun baay'ee ulfaata. Isin xaarii tokko malee ijoollee 5 argattan. Akkamiin gammanne guyyaa sana isinitti hin tolle? Maalan gammada ilma koo nan na'e. Maaliif naa tarree? Ilma 5 shammuu firaashii irratti